Agizee jettu yoo Moo heeruun aayatu ta'e ganama takka galgala. ammoo miidiyaa irra baaftee takka ammoo riilanshiippii addunyaan beekte akkas inni qabditti hafaa hamasii gale. So yoo akkas hin taane nalan qabdutti beekan immoo haga addunyaa irratti baafnee ni haa godhannee ol fuunutti an namaan jaaladhonne xiyya keessa ni jira. Kana jaalate immoo galatooma waan ja'a. Hinkab doonaa beeka Jaafariit. La deero. Namni abbaa irra beeku budaa waajaan. Hin Namni qabdu. akkasiin jiru. Hin qabdu. Ammoo isin qoy na deebisa. Yaa nama si beeku ta'uu danda'a. Ammoo wanta kaan isinii magaruu. Kana isin seera kanatti amanuu dhabuu malti. Ka haaseessan kumaa kan heeruman tokkumaa jaan shamarran dur tokko jechuun intalchi dhalaa takka. Lala hin jettii. Haa xumuru. Ililli lama na ergaa. Ililli lama na ergaa. Furtuu miidiyaa welqab. Wardateen yaagamaa. Jechuun warri dhiiraa as jalaa bar hiriirra ba'aa jiranii hin sobdii, faraddii, kijibaa, hin qabduu, jaalallee hin qabduu, beekaatii akka nuti karaa cufuuf beekaa jettii. Ililli lama ergaa billaa alaikum. Innaa waan hin jechuun deemuu jira. Isaan amansiisuuf No, ati waa takka godhuun sirra hin jiru. isaan amansiisuuf jedhee gaafa inni afaan godhadhu. No way. Heera mataa keetii tumattee heera kee labsuun mirga keeti. Garuu immoo isaan waan takka beekuu qaban dhiira eega ta'aniifu. Dhiirti waan takka osoo yaalle bakkuma teessee murteessuu dhiirummaa miti. Yaalii malaa fi tooftaa fi humna qabduun itti deemii dhabi hambooda waan takka illee isheen qabdu. Ammoo akkanumaan halaalaan teesseetu akkas ta'uun ooltu. Dhiiroo akkasii walleen akkanaa jettee no way furtuu miidiyaa. Thank you. Push godhaan naanta. Kanaafuu biitti magaalaa namtichaatu jaala. Harree magaalaa fidee. Thank you. Dagaika. Magaalaa aduun guyyaa harreen bal'aa jaabeeta. Gurguruuf harree magaalaa fidee. Si galee? Ayyee. Kanaa harreen jarjaraan harree bitachuudhaaf dalagaadhaaf harricha barbaadu wadala dhufe. Si galee? Kuni magaalaa keessaan dhaabbatee magaalaa habitu aduun guyyaa harreen bal'aa aduun guyyaa harreen bal'aa jaa. Harrichi isaa goobee duuda kana bal'ataa beekte. Inni kunis dalagaadhaaf nama dalagaati. Harree bitachuu deema. Harricha gartee cimaa kawaa ba'achuu danda'u. Magaalaa aduun guyyaa harreen bal'aa jaa. Aboo jedhi dhufee awwa meeqa harrichi hagana gatiin isaa. Jidduu seene maqaa maallaqa kaash. Kan haada afaan qabee hoteen harree. Amma harreen osoo deemtuu golgolaa'e. Harreen ijaan qabdu. Chaa jaachi of achi gamana deemte. Mashaqaa harka karatti. Hay. Amboonni nyaadhame jeeqamma. Achi. Amna haa walakkaa duraan ganna gaduudhaaf ga'e. Walakkaa as deebi'e jechuudha. Karaa dheeraa eega deemee. Amma qaqqabee gurbaa boo alaabbu tulla alaika akkamitti akkana na goota. Hay ani jarjarattiin jira dalagaaf hin deema akkamitti harree ijaan qabne na gurgurta jee namticha qabe. Booqa dhaabbadda maal si godhe akkamitti akkana na godhee bara. Aboo maaliin balleessee gurbaa gideen sii gurguru wayiti sobee guyyaa aaraan na dhuftee harcha laallattee sii tahee bitatte. Ani sitti himeetiin jira. Aduun guyyaa harreen bal'aa siin jee sii tahee fudhatte wayiti dirqee. Singalle. Nagale. Singalee haasawne. Nagale. Kamtu badii qabu. Nagale addanaa baasi. Aduun guyyaa harreen bal'aa. Mee olli isinii gale komantii godhaa naanta. Akkasi namni gizee gabaarra jiru seera isaanii labsata.
Maal jaa warri komantii gaafadhu? Kamtu badii qaba jin? Khabitee qaba siinja. Abbaa harree bitatee. Akkasii magaalaadha. Namni gabaarra ugaa jiru seera. Allah, haasawni mirkaanaa kun naaf hin galu jiini. Haasawma mirkaanaa kanaatu sii galu qabaamu. Akkas jechuun Kan hin heerumiin qaadhimaa kuma qaadhimaadha qaalimni. Walumaa galattuu namoonni akkanumatti qalbii ifanii sun gaarii miti maaliif beektaa namni nama ifirraa akka niyyatee halaala akkanumatti abdii godhatee si jaalatee taa'urra qurxii jirtutti himtee ifirraa fageessuuf bareeda. Qabaachuu baadhee nama rakkoo sun deemee anumaaf gala. Saniifuu hin laffa'ina. Hin dadhabina jechuu fedheeti. Ani akka walii galatti akka nama takkatti namoonni kabajaa nama hundaas ni jaaladha garuu jaalala gisee jiru kan nama ofii keetii godhattee jaalattuu fi kan nama hunda jaalattu garagaraa. Nama hunda obbolummaan jaalatta. Nama kan keetii immoo nama jireenya kan kee fuula dura wajjin qooddattu sun adda. Suni hunda ta'uu hin danda'u tokkuma qofa. San immoo namni dubartiin takka yoo qabaatte dirqama akka namoonni na jaalate kuni wanti akka mooraalin isaan tuqamneef jee naman jaaladhu hin qabu jechuun narraan eegamu. Nin qaba. Arras boorus nin qaba. Kana jaalate galatoomaa ammoo godhuu hin danda'u. Akkasi. Yaa Rabbi makluuqa kee adda eegi jaa hararge kingi tokko isa jedha dhiiroo. Yaa Rabbi makluuqa kee adda eegi jaa hararge kingi tokko. Akkasi. Silaayisi asu dubbiin ta'eeti namni si jaalatee fi deebistee si jaalachuuf dirqama hin qabdu beektaa. Fakkeenyaaf. Namni na jaalatuuf mirga qaba dirqama irraa eebaluu moo dirqama hin qabu? Wooma si jaalate qofaaf kaatee jaalachuuf dirqama hin qabduuti. Badiis hin qabdu. Jaalachuu dhabudha. Kanaafuu akkuma ati jettee namoonni si jaalatan haa galatoomanii namni ati jaalachuu teessus fi ati rabbiin godhee haa kasaa godha. Kameeti histii maal nu gootu nuti? Maal nu gootu wallaahi. Histii walitti hin godhin haaboo? Amma wal jaaladhaa rabbii jira. Hoggaa irraa utaalee dubbiin jaalala. Utaaluuf deemna waan sodaatiin ta mirqaana jettee. Ta guyyaa kamisaa tana mana keessan kophaa tiyya taa'ee. Hin jiraame? Jabanaa godhu jira. Waannaan jaalachuu qofaa miti jaalatamuudha jeera. Jaalachuu fi jaalatamuu garaagarummaan isaa maalime? Anatti kacaalu. Sitti himu? Jaalachuudha. Jaalattee immoo? Jaalachuun maal? Jechuun laalati gaafa nama jaalattu. Namni si jaalachuun yoo gurra sii ta'e malee fakkeenyaaf ati jaalatamu namni wayii takka ilmi dhiiraa tokkummaati. Akkuma reefu waliin jenne namni si jaalachuu danda'ame ammoo nama si jaalate san wooma si jaalate. Maayiti? Jaalachuu fi jaalatamuu garaagarummaa ni qabdu. Waa'ee adabbiin ni jirti ija'u jiran koomantii jalatti geema irratti. Adabbiin ni jirti ijaan geema taphatuutti yoo waan jiru isaanii. Adabbii hojii feetaa? Adabbii gaafatu jiran. Ati ni feetaa adabbii? Geema. Ati nama guddaadha. Si adabuun fedhu akka ijoolletti. Thank you Sadiq. Thank you so much. Hedduu galatoomee wallaahi. Akkana fakkaatutti rameen tapha mirqaana jira. Barcatti jira. Adabbii waan fedhu natti hin fakkaatu. Fuudhanaaf godha. So wanti ani isin joo fedhe maal beektaa jaalalaa fi jaalatamuu fi jaalachuu maaltu garaagarummaan isaa maali? Okay, achi si deebi'a. Okay. Jaalatamuuni lama. Namni siif hin taane tokko.
yookiin nama ati hin jaalanne si jaalachuu danda'a. At the same time garuu namni ati si jaalatte kasii ta'u haala keetiitti si jaalachuu mala. Yoo jaalatamuun kan namni ati jaalatte si jaalachuu taate isayyoo waan irra caalu. Waan wanni san caala hin jirreewu. Ammoo atis nama wayii tokko jaalachuu namni immoo si jaalachuu. Namaan jaalatamuu fi ati nama jaalachuu kamtu caaloo jette anaaf. Ani onnummaan tiyya sanuu injifatamtee dandeessee teessee nama yaaddee nama san dharraatee nama san hawwitee nama saniif jecha munyuqachuu san gartee santu irra naa caala. Namni na jaalachuu yoo gurra naa taate malee anaaf bu'aan qabu. Like feelingiin ani sigalee natti dhaga'amu hin jiru. Abaluu na jaalataa abaluu tokko isa jaalataa hoo ja'ame taate malee. Ati hoo? Jaalachuu asuko jaalatituun miidhaan qabdi moo faayidaa qabdi jettee isaa tokko jalatti. Faayidaas miidhaas nama qabdi. Doktora Jaalachuun jaalatamuu wayyaa hajeesu. Laasuun haala gaarii qabdi mallachiishee. Jaalachuurra jaalatamuu wayyaa jee. Amma yoonii fi jaalachuu moggaafne gaafa jaalachuu moggaafnu jaalatamuunis jira. Namni ati jaalattu suni isaaf jaalatameedha. Atiif immoo jaalatteedha. So yoo jaalatte namni ati jaalatte sunis immoo jaalatameedha. Jaalachuurra jaalatamuu wayyaa hajaamu immoo yoon jaalanne jaalatamuun hin dhuftu. Duraatti jaalattee jaalatamuun dhufti dubarratti waan ta'eef. Deebisaa obboleessa keenyaa sana. Jaalachuurra jaalatamuu wayyaa hajeef yoon jaalanne dura durtu jaalatamuu hin dandeessu. Yoo jaalatamuu hin dandeenye immoo namni si jaalatu hin jiru waan ta'eef walirra deemti. Kan biraa immoo jaalachuurra yemmuu jaalatamuutu irra caalaa yoo ka'etu ta'e intala dhalaatiif yoo jaalattee irra yoo ishii jaalatu jaalattee irra caalaadha. Hireen ishiidhaa godhe maaliif dhiirti? Yap akkasuma ta'uu qaba. Dirqama gaamaatti. Isin dhiirti gaafa isanii jaalattan itti yaaddanii namni isin keessa fidee osoo hin taane fedhinnaa teessanii sammuu teessan keessa fiddee teessee nama san takka lama sadeettee waa'ee isaa tafsiira kottirraan eegaltee waanuma qaama isaanii sanirraa guutuutti yaaddateesse. Yoo dubartiin si jaalatte immoo akka isaan quban qabdu si jaalatanii dhaabustee hojjaa jiraatu malee imaajiin gootee waa'ee jaalalaa san onnee ta'e keessatti hin dhaggeeffatu. Oome asu walii galaan jiru takka takka walii galchina. Ayyee rakkoon qabu. Laal jaalachuun jee. Haatee naqaalaa jiraame. Jaalaltii bakka takkaa dhufti dura yookaan siitu dura nama jaalata yookaan namas si jaalata. Akkasimi. Ayyee saadiqinaa. Haatee jaalatteeti. Namni san nama ati si jaalatu miti. Garuu jaalatteeti. Nama biraa tokkos si jaalataatis haa jennu. Nama sana ati hin jaalattu. Okay? Thank you Sadiq. Yeah. Hedduu galatome wala Sadiq kenna guddattee galatome. Abdi thank you. Oh abdi. Amma tana baanna tana compare godhi. Yeah. Sirba tokko jira kanaaf sirbuu qabda.